أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبولين إسلاما، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرى إن شاء الله حديثا كبابا حديثا أكا غاريتي لقمت نمني يوغا دلالتي دلقي وأنما قمتشيسا namni xiqqoo dalagee akka rabbi biraa sawaaba guddaatti argatu hadiisa gabaabaa tokkoon asirratti sheer gochuu barbaade. Isinillee oguu dhaggeeffattanii sheer namaaf godha. Maaliif yoo ati sheer gootee namni waan hadiisa kana keessa jirutti dalage atis sawaaba akkuma nama dalagee sanatti argatta jechuudha. Hadiisni رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبا هريرة نديسي وانجري إرقما ربي وانجريجي من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نمني جري لا إله إلا الله كان حق أن قبر مربي ملين جرو وحده توكتش ساتي لا شريك له شريك هنقبو له الملك موتمان كنسا وله الحمد فارود آفي قالن اللي كنسا وهو على كل شيء قدير إني وهم درتلن داد أنا ميجي كان جيري كما ربي عليه الصلاة والسلام في يوم قياكي ست 100 مرة يرون إبتو قرمني جيري كانت له عدل 10 رقاب ما نرقت قالن نرقت جيري قالت نما أكنما قبر قرآن بلسوم سير كتاجي قبر توكتي بلسوم سونو جير كما ربي عليه الصلاة والسلام دي براغي ستي نمي قبر توكو بلسوم سي سواب ننك أبو سواد قوسي دي نمي قبر توكو بلسوم سي جير كما ربي عليه الصلاة والسلام ربين قاما نميچا نبلسوم سي نما قبر نبلسوم سي سنان إبدا الرئيسة تقاجي أتيو قبر توكو بلسوم سي ibidda irraa firii taata jechuudha. Rabbiin ibidda irraa si hattaqa. Ibidda irraa si bilisoomsa jechuudha. Gabra kudhan bilisoomsuun sababa akkamii qaba? Sababa guddaa qaba jechuudha. Duuba sababa guddaa kan nu dabraa jira. Daqiiqaa muraasa keessatti as qofatti hin dhaabbatu gargalanni isaa. Sawaabni laa ilaaha illallah kun yeroo dhibba jechuun qabu kun as qofatti hin dhaabbatu. Wakutiba lahu 100 hasana. Isaaf katabama jedhe ammallee sawaabni 100. Ajrii 100 isaaf katabamaa jedhe. ومحيت عنه 100 سيئة أما اللي الراحة كما دليل إبتو كتر الراحة كما جد أجت النابة ملك الإنسان مدي ماجرا وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي أما اللي قياسا كان قوتو شيطان الرا تسا إساف تغيجو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يقول hanga galgalaatti yoo ganama jedhamni kun guyyaa irraa yoo jedhe hanga galgalaatti sheexanni itti dhiyaachuu hin danda'u jechuudha. Kun dallaa ta'ee jiraaf jechuudha nama sanaaf. Achitti dhaabbata walam ya'ati ahadun bi'afdal mimmaa jaa'a. Namni ammallee dalagaa akkasaa kana dalagee guyyaa qiyaamaatiin dhufuun jiru galata guddaadhaanii nama akka inni dalage kana dalage takki nama isarra heddummeessee dalage malee jechuudha. Faayidaa meeqa qabaa? Yeroo 100 jechuudhaan wanni kun daqiiqaa 10 yoo akka gaariitti gatteessee jette daqiiqaa 10 jechuudha. Mee bakka bunaa tokko teenyee as gatteenyee Facebook irratti sa'aatii hagam balleessina. Daqiiqaa 10 namni yoo ganama fudhatee laa ilaaha illallah wahdahu la shariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadiir yoo jedhe sababa guddaa argata jechuudha. Akkasumaanuu gatteenyee waqtii keenya balleessuunu sa'aatii meeqa irratti gumnaati? Mee kana gatteenyee yoo لا إله إلا الله كان جنة ثواب دلا كان أرجعنا جتشون كان درا ثواب إنك أبغى كمي كان درا أكا جلت نما جبر قرآن بلسوم سه سبحان الله كلام متى أجري إبتك ثواب إبتك سداف كتب ماف كلام كسدافا دلي إبتك ترى حق أما كان أفرافا شيطان الرجوع ساسنا إذا تسجل
sheexanirraa. Guyyaa sana guutuu namni kun sheexanirraa teeffamee oolee jechuudha. Kan irraa dhuma namni akka isaa kheyrii guddaa akka nama kanaatiin dhufu hin jiru guyyaa qiyaamaa nama akka isaa kanatti nama akka isaa kana dalage takkee akka isaa kana dhibba jedhe takkee dhibbaa ol jedhe malee namni si ol hin dhufu hin jiru jechuudha. Sababa guddaa qaba. Xiqqoo jedhanii guddaa argachuu. Daqiiqaa 10 keessatti sababa dila kana argachuun wallaahi yoo dhugumatti gaa rabbitti amannee dhugumatti rabbi biraa waa barbaanna ta'e kun waan ulfaatullee miti. Kanaafuu waan kana namuu jajjabaannee irratti adalannu daqiiqaa 10 ganamarraa fudhannee subii mogguu salaannee jennu dhibba akka jennee galata gurguddaa dila kana akka argannu namaafillee dabarsaa yoo namni itti dalage atillee sababa guddaa akkasumatti argatta jechuudha. Akkuma waan namni sun jedheetti ati jetteetti. Kanaafuu assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.